yuutuubaroonni amaaraa tokko jalqabantu jira. Abiyyiin Ahmad Oromoo mallatteessisiifataa jira. Oromoon akka isaan wajjin dhaabatuu fi farramsiisaa jira. Oromoo kadhachaa jira waan jiru tokko jira. Oromoo waan isaanii beeka. Wanni Abiyyiin Ahmad Oromoo kadhatuuf takka illee hin jiru. Isaan ammoo waa'ee Oromoo hin beekan. Hin galtuuf dubbiin isaanii. Nuti Oromoon waan uummata kennaa yoo ta'e osoo namni nutti himin ofii kennaa waan san hojjannaa jechuudha. Kana nu baruu qaban isaanis. Waan saba kenna fayyadu ofii kennaa beeknee hojjanna malee waamicha mootummaa naannoo Oromiyaan dhageeffanne nu. Na bira dhaabbadhaa akka mootummaan jedhu na hinenu. Waan Oromooti jennee waan itti amanneef waan Oromooti jennee waan itti amanne kana wadafiiti jenna malee nama san dura dhaabanneen falminuu jechuudha. Kaleessallee sanitti amanna. Bilisummaa Oromootitti amanna. Sabboonummaa Oromiyaa keessatti Oromoo qabeenya isaa qe'ee isaa irratti afaan isaatiin akka baratutti waan amannuuf waamicha mootummaa neeynu. Hagaa biyya mana mara balbala dhadha'ee na bira dhaabbadhaa jiru neeyne. Oromoon hundi miidiyaan OMN ilmaan Oromoo qabsaa'onni Oromoo hundi afaan tokko sagalee tokko jecha takka dubbachaa jira. Kana mootummaan waamicha nuu godhe? No! Oromummatu waamicha naa godhe. Sabboonummatu waamicha naa godhe. Oromummaa kaleessa qabsaa'eef santu waamicha naa godhe malee waamicha mootummaa naannoo Oromiyaa neeyne. Mootummaan naannoo Oromiyaa waamicha naa godhu jettee ka'eedu bilisummaa Oromootitti namantu. Sigalte ani ka barbaadu wanti Oromoo karatti sirraa'uudha. Wanti Oromoo dalagamuudha. Yoo Abiyyiin waan dalagaa jiru kana waan Oromoo dhiisee gara biraa garagalgale. Kuma kaleessa falmaa ture falma jechuudha. Bakka qabsoon Oromoo isa kana. Period. Waan biraa keessan barbaadin. Wayitti sirrii jira wajji dhaabbattee bakka isaan dogoggoranitti sirrii mijetteeni falmuun qabsoodha. Malee dirqama Abiyyiin lallabee na bira dhaabbadhaa Oromoo no kuni hojii keeti ofii keetii beektee dalaguudha qabda. Kanaafi warri biyya keessa jirtu dirqama kee bayadhu. Ilmaan Oromoo biyya alaa keessa jirtan hunda keessanuu akka isin argaa jirutti warri tokkummaa Oromootii fi bilisummaa Oromootitti amantan afaan keessan tokko yaadni keessan tokko wanni wal faalleessu illee hin jiru. Oromoo taatee jechuudha. Kanaaf kuni gammachuu guddaadha. Hedduu galatoomaa ulfaadhaa isinin jaa odeeffannoo sobaa isinin hin gahu akkuma beekamu warri na hordofaa jirtan hundi keessanuu warri haarawaa dhuftanis foloo nu godhadhaa warri foloo keenya jala hin jirre keessattuu gizeen kun gizee wasaanyiidha warra biyyaa amma immoo warra intarneeta VP fayyadaman malee namoota kaawwan akka barbaadanitti miidiyaan intarneeta fayyadamuu hin danda'an intarneetni cufamee waan jiruuf wanta jiru ammaaf haala gaariirra jira mootummaan naannoo Oromiyaallee ejjennoon isaa foodafiiti jechaa jira kuni waan hedduu nu boonse waan hedduu nu gammachiisedha. Sagantaa marii irraa mootummaa fi Paappaasonni Itoophiyaa godhaa jiran irratti Abiyyi Ahmad wajjin akkuma haasa'anii sun nu bira ga'een isinii maxxansina. Odeeffannoo akkuma argadheen viidiyoo isinii maxxansa maal irratti walii galanii fi akkaataa itti murtaa'u sana akkasitti nu eeggattan isiniin jenna. Ammaaf wanni akka miidiyaatti bahee takka illee hin jiru mariirra jirama jedhameetiniin kan murtaa'e nama 15 san jechuudha. Waan irra ga'an isiniif himna. Hundaafuu yoo Oromoon ija lamaan banatee gizee waan isaa eeggatudha jechuu barbaada. Nagalatooma namoonni yaada qabdan amma sagantaa yaada isinirraa fuudhuu hin qabu. Har'a yaaduma kiyya ibsachuu dhufee guyyaa bira sagantaa marii isinii qopheessine waliin kamar waan nu ta'a nagalatooma ulfaadhaa hedduu isin jaaladhaa warra gammaan afaan turtan yeroo gaarii naa qabaadha. Walitti deebina yeroo biraa nagaan jedha. Jecha du'aa jirtu kana doolaara 2,500 buufnee biyya galchine dhukkubni si biyyatti nu ilaalame yoo akka zaruu wadaajoo hindii jedhames hindii argina Ameerikaa jedhames Ameerikaa argina China jedhames China argina kalas rabbitu nutti fide rakkoon Oromoo rakkoo keenya jettanii yoo qabattan qabadha. Lakkii rakkoon Oromoo nu ilaallatu yoo jenne immoo walii gallee maal goona beektu Oromoodhuma waa kanna lama keessaa tokko yookiin akka Oromootti akka rabbi saba Oromoo irraa si kallaqetti cimii ciniinnadhu hadhoon kun hundin darbaa kun saba kooti gaafa rakkoos kun saba kooti gaafa balloos jedhe hojiin dhaabadhu hin ta'u yoo jette hoo waakkadhu dhugaan si himeen obboleessu bakka waakkadhuuti an Oromoos miti gaafa jarri rakkatan hin galchu gaafa jarri qannaamanis nan galchu an Oromoo miti jedhi waakkadhu ana si hime nam tokko na sin gaafatu sumuni lama keessa Oromoon doolaa dhibbata kaja hindu isati Oromoon gaafa balloo akkuma Xurunesh Dibaabaa from Ethiopia Xurunesh Dibaabaa from Africa Xurunesh Dibaabaa jedhamu sana gaafa balloo isaa alamatu waama Itoophiyaatti waamama Afrikaatti waamama biyya hundatti waamama. Utuun mootorri shawaa tokko rabbi siin taasisin fayyaa ajiraattu waa taatee from Itoophiyaan jedhamu. Intala Oromooti biyyattiidhaaf waa danuu gooteetti kana taateetti kana jennaan akkanaa taanuu fi
jedhe meeyyii rakkoon nu qaqqaba. Oromoo yoo balloon ilmoo keetti sin qaqqabne rakkoon isaa si qaqqaba waan ta'eef dhageesse. Oromoon gaafa rakkate firan qabu. Gaafa rakkate firri isaa isaaf rabbiin qofa. Gaafa balloo isaa immoo kan Itoophiyaati, kan Afriikaati, kan alamaati. Kana mataa keessa kaa'adha. Isa kana maaliif dubbatte nutti yoo jettan immoo beektonni Oromoo, hayyoonni Oromoo kana irratti hojjetan dhufan tuttuqaa waan kana. Erga rakkoon rakkoo Oromoo taate balloon Oromoos kan Oromoo qofa akka taatuuf maal gochuu qabna kan jedhu hayyoonni irratti mari'atan dhufan. Kun humna kooti oli. Garuu akkan argetti kana dubbiin jiru. Kanaaf Oromoo akkachuu dandeenya hin dandeenyu. Seenne kaane dhaggeeffataa dhannee rakkina taanaan dhiibnee baana iddeetti baqannu hin qabnu. Yoo hadda obboleettii kee kaleen lamman jalaa fiil ta'e jalaa baqatte mana kee dhufa rakkoon kun hin shakkin. Saba kee mormite, obboleettii kee mormite, haadha kee jalaa dheessaarta. Utuu haadha keetti hin dheessitu. Akkuma haadha keetti lafarra gangalattu, haadha namaatiis lafarra gangaladhu. Akkuma obboleettii keetti wayyoo Oromoo kojattu, Rabbii fuuldura namaas hin dhaabin. Kalas rakkoon hawaasa kanaa rakkoo keenya jennee qabachuu mataa keessatti. Tokkoon waaqqachuu lama keessaa tokko iddeetti baqannu hin jiru. Kanaaf warri Ameerikaa jirtan, warri Saudii jirtan waadaa nu gala. Warri Saudii akkaawuntii Saudii qabna irratti nu galchitu. Warri immoo Ameerikaa kaashaappii qabna. Isin lamman ammaaf nu qaqqabaa doolaara 2,000 qofa. Doolaara 1,800 qofa. Sana booda 1,800 argannee inni mucaa galchine kaane waan isinitti baatu ilaallee Oromoo bal'aatti. Abbaan seenaa dhibba nu kenne bara 17,000. Abbaan seenaa reefuu nu kennaniidha 100. Qoy. Tokkos yoo nan sobe Oromoo. Nan sobe tokko lammaffaan immoo waa tokko itti barbaada Oromoo irra. Halo. Aye. Eshi maqaa eenyuutiin argite doolaarri 200 ergameera abbaa seenaan deemin gaati. Doolaarri 200 si qaqqabeera. Lakkoofsa tokko barreessaa ragashiin. La ingalchusa. Abbaa seenaati jala teessee barreessita. Si qaqqabeera doolaarri 200 maqaa eenyuutiin maqaa kee. B-eda bis B-E-S-A si qaqqabeera biroo doolaarri 200 eessa yoo ta'uti annan beeka doolaarri 200 si qaqqabu sanaa himi Allah didee abbaan seenaa barreessuu gatii ta'eef nagalchitu malee nan galchaani. Biizii jira fakkaata. Cheek gochuu deeme waan cheek godhamu jira. Kanaaf Oromoo koo doolaara 700 isin gaafadhee dhabuu taatiire. Komentii dubbisaa kaadhaan. Komentii dubbisaa kaa. Maashaashi komentii cheek godhaa malee yeroo naasa'u. Muu beeyyee miti yoo si gabbuuse moo ifi buute? Ani hin buufne. Abbaa seenaa komentiin keessan hin dhufne bara. TikTokiin isii kana ol darbuu dandeessaa? Liina Abdii kajuu kan ol darbu. Abbaa seenaa galchi muu beeku. Liina Abdiitiin nan galcha nama danu jira. Adnaaniin isa argeera madanu jira. Liina Abdii galchuu. Liina Abdii galchee. Isiidha. Komentii 10 ergeera. Hin dhufne abbaa. Ma abbaa seenaa koo namni wayii doolaara 200 ergeera. Yoo jette kalas wanni biraan barbaachisu abbaa seenaa. Iragire amma na komattu kana otoo no jette noon jedhaan dhaqe. Kanaaf intala Oromoo kana rabbii jennee abaraarru. Obboleettii keenya ta'e hin dheessinu. Obboleessa keenya ta'e hin dheessinu. Intala kaleensi lamman feel jalaa ta'e maallaqa guddaa nu gaafata garuu immoo dubbii gabaabsu jennee ergeera. Galatoomi kana ka. Abbaa seenaa hin galcha xumurarra nabirri guutanne kaane kottuu kan qaqqabe nu himi jenna. Obboleettii keenya tiyya waan tiyya nu qaqqabeera galatoomi ulfaadhu. Rabbi haalii keetiin nu kubsin galatoomi bakka nu dhabnee miti kanas teenye kana taaru yookiin kan dallaalanuu kafalamee fi miti rabbiif jecha. Beessa akka. Thank you.
Rabbiin isi haa jaallatu obboleetti keenya bakka irraa baafte rabbiin si haa buusu dhibeefati waliin argini wanti yaa jazaakallah khairan. Galatoomi wanti yaa ko. Kanaaf wanti yaa ko si jedhama. Duniyaa ta'e keessallee rabbi barakaa kaa obboleetti keenya. Ameen. Wallah. Ka'usu inni janna jettanii waada kunis rabbi isinitti haa kennu yaa Oromoo. Mucayyoo tanallee rabbi nu haa fayyisu. Lodeen nagalchi jedhee lafa barreessaa. Waraqaa eenyummaan qabdi Muniira mucattiin. Ni qabdi shaasheeti jeni qabdi. Waraqaa eenyummaa erga qabaatte mana yaala mootummaatti maa yaalamni? Iqaamaa ni qabdi. La ilaha yaalamte amma sagal shaasheeti amma sagal keessatti jirti barmanni. Biyya malee biyya Saawudiitti yaalchuu hin dandeenyu. Liqamtee garaacha malee qalee lamaan fashakkee waan kan dhabanii bara. Okay, la gaafi loodee sin gaafadde anin beeka mana araba dhisiisaa ture rakkoo isaa hunda beeka garuu qalbii nama tokko ana jedhe kanammoo Saawudiitti yaalamtu ana jedheen humna ummata keenya gatiin beekuuf shiftummaa araba Saawudii gatiin beekuuf la Saawudiitti yaalamtu. Assalamu alaikum ube. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muniira hunti kasunu. Oy adnaaniye nage alhamdulillah. Adnan dubbadhu. Share godhame taap godhame. Taabiin wal abdanii. I'm sorry. Taabiin wal abee ummanni. Taap godha Oromoo fiye taap. Barhaam koonna wayittata namni fatee Adnan. Sagaleen kee hin jiru amma wana reef dhufaadha sagaleen kee atillee dubbataa ol ta'etti fakkaata. Miti? Dubbataa turte miti? Amma dhufeera. Shaashee tokkoffaa akkaawuntii ni barreessaaru essii barreessitee kaatee maqaan ni barreessaaru jalaa fuudhe abbaa seeraa jalaa barreessi warra waadaa galaa jiru akka inni galchuu itti himaa warri waadaa galaa beekeetiin deebi'a. Akkaawuntii miti mallattoo doolaaraa nageessoo 2019 kanu kun argaan jirtu. Kuno barreessaa nageessoo diinaras qubee guddaa godhi kaa diinaras inni qubee guddaa godhi akka shaashee barreesse maa shaashee dhufaa jira abboon maraatte sirriitti dhufaa jira. Jabaadha ka uummata keenya $700 qofatu nu hafe obboleettiin teenya tun yeroo biyya arabaa rakkoo wayii biyya kamuu ragga ijoolleen biyya arabaa yeroo jalqabaa isin hawwaatu isin bira dhaabbatu garuu kun kaleen isii osoo mana madaamii keessa dhaabbattu hojiin ala ta'e kanaaf rabbumaa jecha bira dhaabbadha ofii keenyaaf osoo ta'e rabbuma keessanii duniyaa teessanii keessa akka rabbi barakaa isinii kaa'uuf bira dhadhaabbadha. Dhugaa qabdanii gargaarsi hammaatee jira. Ji'atti yeroo 3-4 yoo namatti ta'e namatti ulfaata kana inuma walii beekna garuu wal malee homaa hin qabnu. Obboleeyyan kiyya ijoollee biyya arabaa yoo jedhani rabbumaa fi nu qofatu maal keessa akka jiru beenna. Warri as keessa jiru biyya arabaa kana keessa jiru hundi keenya rakkoo keenya ni beenna. Garuu waliif hirmaadhaa, waliif birmadhaa, waliif rifadhaa keessattuu gaafa mucaan intala akkasi kufee hafu baay'ee namatti dhagahama. Haati isiinis kalee dalagadhee biyyaa baha jettee malee akkanatti kufee hafa jetteeti miti. Haati isiillee dalagattee nallee jijjiirtuu fi jijjiirti jettee maatiin isii eeggatu garuu kan rabbi jedhee caalaadha sadarkaa kanarratti harka keessan afootti kuftee ciiftee jirti waan ta'eef waan qabdanii harka keessan irraa hin fuudhina. Nu birmadhaa fi akka wanti yaa nama bira nu dhaabbate reefuma kana itti himnaan reefuma kana $200 nu galchite rabbiin duniyaa isii keessa barakaa haa kaa'u. Umrii isii keessallee rabbi barakaa haa kaa'u. Duniyaan salphaadha wallahi wanni guddaan fayyaadha yaa jara keenya rabbi fayyaa isin hin dhooggatini. Fayyaa tana kanuma dhibamee argatu beeka. Beenini yadhaa piliis bira nu dhaabbadhaa waan qabdanii. Warri kaashaappii kunoo barraa jira kaashaappiini. Warri ammoo biyyoota garagaraa jirtan biyyoota arabaa jirtanis waa harka hiixadhaa akkaawuntii isinii barraaya. Taaptaabis koppiliinki isin irraanfatina akkaawuntii mubaarakadhaa adabbii jalaa bahe. Ka irratti taphatullee kana waan ta'eef jabeessaa fi taaptaap tolchaa. Rabbiin aafiyaa duubaan dhibeen hin jirre si aafiu du'aa illee godhaafi.
Mubeenni dhufa dubbadhu Muniira. Barsanumaan jala barreessu jira Adnaan jala jira. Kabikka kana dubbarraa dibbatti na hojii dhaabbachuu jiru Adnaan kanaafi mucaa maarsii kanaaf hedduu beektee wallahi akka mubaarak harkadhullee isaantu na godhe haa galatoomanii rabbi umrii isaan haa dheeressu. Kanumaaf innaa ol baasi jeen. Hin dhufa. Iyyaamaniini. Bilis Oromoo kiyyameen dedeemina koppiliin kitaabtaaf godhamee taabtabe gamma kuma 500 illee hin galchine maaloo kuma 500 galchaa fi taabtaaf godha. Namni gaafa rakkatu lubbuu isaatiif rakkatee miti kan isin bira dhaabbataa jiru lubbuu obboleetti keessanii obboleessa keessanii haadha keessanii qabatee isinitti nas dhufa gurbaan kunis akka inni uf jibbullee hin godhina bira dhaabbadha gammachiisa yeroo inni isin gaafatu waan inni isin gaafatee hoo qabaattan qabeenya hoo dadhabdan taabii koppiliinkii sheerii hiriyoota keessanii godhu bira dhaabbadha eessa jirti Saawudii jirti Muniira Saawudii Riyaad jirti mucayyoon Riyaad jirti shaasheeti Riyaad jirti. Warri maal taate jettan kalee lamaan isheetu hojiin ala ta'e waan biraa miti dhibee kalee hojii ala kaleen isii taate asumaanuu haga mubeen deebuuf dhaamsa isinii dhaaba ijoolleen shamarranii sa'aatii ganamaa raafatanii aga galgala hojiirra dhaabbattan bishaan dhugaa sa'aatiin bishaan dhuguu hin daggatinaa lubbuu keenya dagachuun ammoo rakkoo irratti nu kuffisa harka namaa irratti nu kuffisa bishaan dhuguu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Kaleen waan nama gootu anis argeen ture rabbiin galanne haa ga'u garuu amma fayyee jira alhamdulillah. Bishaan addaan kutuun bishaan qulqullina qabu laalaa dhugaa. Sim jettanii kaarabni busubuusaafa dhugaa hoo isiniin jettu hin dhugina. Birri keessaniin bitadha kaartooniin bitadha dhugaa. Ani akka kiyyatti wallahi mana wayitti busbuusaan obaasanii du'uu ga'ee kaartoonii bitannaan kalaal duraan bitaa mirgattuu ciisuu dadhabee akka waraansaa kana na keessa fiiddee taa'uu dadhabee ciisuu dadhabee. Birri kiyya jibbee kaartooniin bitadhaa bishaan dhugaa ture ergasii fayyoo soo mana yaalaa tokko nagin jechuudha. Bishaan qulqullina qabu gaafa dhuddan fayyaa keessanii deebuu maltoo kaleen illee isin dhukkubde bishaanuma argitan hin dhugina. Bishaan orijinaalii suuqii qulqullina qabu bitadhaa dhugaa isiniin jedha rabbi fayyaa isinii haa kennu isin haa tissu. Agamu beebi deebuuf waan iyyadha. Dafaaka namni waan iyyatu hin jiru. Doolaara 700 barbaanne jiran. Riyaadeessa jirti qaamaan Mitiijoon tuni shaasheeti jemee daawwattoota keenya kanaaf keessa ibsaa. Obboleeyyan kiyya mitiijoon tun biyya tana eega dhufte ammata 10 olii mana namaa dalagattee jiraachuu turte. Garuu rabbiin hin feeneeni akka humna siitiin dalagattee irraa faayideettee warra siitiin faayideessa. Lubbuutiyyaan faayideessannee biyyaa baana gaafa baanu waan nu mudata waan fuula keenya dura jiru hin beeynu. Garuu ta ilma namaa hin taatu ta rabbii malee akka isii yaaddeen taanee fi akka rabbiitu raane akka rabbiitu ta'e osuma dalagachuu jirtu akka nam tokkotti kaleen isii dhukkubaan qabamtee mana yaalaa dhaytee yeroo duraatiif kalee takka janiini yeroo lammataatiif kaleen lama janiini achiin dhiqachuu eegalte arra ammata 8 fi cinaa ammata 9 seentee jirti. Namni kalee dhiqatu gaa ni beeytanii waan dalagarraa bahee jira hojiin ala bahee jira. Akkasumatti osoo deemtee tuma kalee tana dhiqattu obboleettii takkas keessaa qabdi rabbii siif haadhiisu obboleettii jechuun kafanaa. Obboleettiin isanii bultii isii itti dhabdee heerumatti dhabdee jaarsatti dhabdee isirratti haftee karaa manaarraa kafaltee haarabarraa kafaltee tiraaspoortii isii torbaanitti guyyaa lama. Oi Muniira akkasiin jedhu lakkoofsa sarraafaa namni mana isaan bira galanii ka qabu jiranii ijoolleen lakkoofsa sarraafaa qabu. Ni jiranii. Abdulaziz sarraafaa gaafataa rabbeeni kun nama gaazil jedhu kana aadii godhiini aadii si deebisuu keessaa ergif sarraafaa nama qabu. Okay, eenyume? Gaazil nama jedhu. Gaazil Muniira foloo tolchi keessaa Muniiraan si haa ergitu waan rabbi si laaffise irra ergiif. Okay. Akkasitti boodarra amata 8 fi cinaa kalee dhiqachuu jirti jechuudha. Rabbi isii gargaare amma sanumaa obboleettiin isii dadhabe takka hifadhen jenne obboleettii dhagaai osuma gargaaruu jirtu amma ammoo kaleen isii lachuu dhumattee jirti yoo garaacha taate malee waan ni dhiqamaa hin jirtu ja'aniini ompolaasiin fuudhanii mana deebisaniif mustasfaan mootummaadhaa jechuudha. Biyya galfadhaa feetan awwaalladhaa janii mana fidanii jechuudha. Isiin jaalattee mana hakimaa dhiisteen baana isi warri as jala jirtan ijoolleen yoo hiqaamaa qabaatte Suudii keessattuu wallaanamuu ni dandeessi biyyan galchina warri jettan
Su'uudiin manatti nu deebistee jirti. Feetan galfadhaa, feetan awwaalladhaa, feetan nyaadhaa jettee nuuf ittee jirti. Kanaafuu haadha isiitii fi abbaa isii eega biraa deemte waggaa 10 olii ija isii harkanii hin beekanii duutus asumatti awwaallannaa nuuf fayyitus ilmoo teenya. Karaa biyyaa naa fi daadhaa jettee haati galgalaa ganama boojjii. Akka carraan beenu gaa yoo rabbi nuuf fayyisees tarabbiitu caalaa. Muniira nama si komando jedhu kanas follow deebisii fi sarraafaa ergiif please. Hojiin tanumarraa eegala jabaadhu waan iyyata haa erganiif. Muniira kiingi ati meeqa erguu fi edda kiingi si komando akkasuma ammoo namni duraa sun hagan iyyataa jirtan nutti maati. Fooloo na godhaadhaa keessaan na dubbisaa obboleeyyan kiyya qaqqaalii. Fooloo isin godheetiin jira ergee si godheetiin jira. Mucaa Marwaan si godheetiin jira. Please follow deebisaa fi follow tolchaa warri waarran iyyachuu eddan garuu hagan iyyattan nutti maasitti barreeffannee mallaqa aga barbaachistu galmeeffataa jirra waan ta'eef nuu himaa jalatti waan iyyataa jirtan. Akkana rakkoota akkanaatiin nu jira obboleeyyan kiyya namni jaalatee biyya faranjii jirtanis kunoo kaashaappiin isinii barraa jira. Rabbiin dhukkubaan fuula namaa isiniin dhaabini siinii fi dhaloota keessan warra gartee ilmoo teessanii fi ahalii teessanillee rabbiin dhukkuban taaneen isiniin mokkorini obboleeyyan kiyya waan qabdanirraa isii ijoollee Harargeeti. Mixiyyoon tun heerumtee dhaltee ilmoota akka firraa hambistee gaazii riyaala 150 baay'een erga jedhee jira namni kiingi komando ati hoomee kunis waan iyyatan nu barreessa. Abdulaziz account te share na godi Abdulaziz asjale yoo jiraate account te share na ra godi yolle tanaaf account share na godi maqaa keetii wajjin guutuu yoo asjale jiraate Aye. Umanne sana jiraate. Arjoo mujjira riyaala 150 jedhee kana jiraachuu. Amma wannan barbaade dolara kuma mube botol batti galleram. Okay, mube account mucaa keedaa si bira ni jira share godi mee mucaa nagarreeni gabbu'ee jira. Mucaani yoo boye account isa na bira jira gatee fi. Share godi yaa. Me is wala saudi simbuina. Wala saudi simbuina. Waada galanu. Waada galanu. Itti bu'inaa nu jala. Maallaqa guddaa barbaachisa warri Saudii guruppii hidhatee. Mucatti as baasaadha jedhanii. Okay, ne baa. Samira. Kottu. Ol deebi. Kenni waliin bajaastiin kenna. Hedduma ta'e buuti. Si abdii ol deebi takka dhayi postariyaa. Hanni 200 jette 200 eessaati hanni. Yaa Rabbi warra doolaaraa kana cigilee nu Akkan jedhee shaashee Doolaara 700 barbaade. Doolaara 700 barbaade. Doolaara 700 gala. Oromti Ameerikaan cufaati. Ammaaf dhiifama wajjin. Doolaara 700 kan. Warra Saudii yoo xiqqaate guruppii 5-6-7 ijaarratanii amaanaa Rabbii isin bira kaadha. Warri Saudii warri jirtan guruppii 5-6-7 ijaarratanii haga daddeessaa jechuudha. Riyaal 100 nama mijeessine nama keenye nama beekama nama hawaasni amanu ilaallee keenye sheekota waan argi qeessota isa ta'u bootii amantaa jira kana achi keenye akka jadwalti qaban gochuun keenya nafu. Mucaan kun kalee lamman jechuun biyyatti yoo itti kaa'amu ta'esi yoo biyyatti itti jijjiiramu ta'esi maallaqa guddaa barbaada. Yoo biyya Chaayinaa yookiin biyya biraatti ajajamtes maallaqa guddaa barbaada waan ta'eef wal qusachuun gaariidha. Amma doolaara 700 kana nama 5 yoo argate. 700 Rabbiin nama arjaawii nuuf deeba. Nama 10 naa kennu nabu. Nama 10 200 naa kennu nabu. Share godi kaamoo bimee nama beektuun tattu. Meemee jabaadhaa. Taap godhaa akkasiin. Taap godhaa warri lafa hirtan. Amma namoota hin galle. Taap bibiliis 500 gahaa yaa miliyoona leetti deebin amee 500 godha. Adnaanee Warri suuti kan iyyataa tan kalaasee eegamu beenee warri Ameerikaa jirtan mee lakkoofsa tokko naa barreessaa yoo jiraattan. Lakkoofsa tokko doolaara 100 kanas. Doolaara 100 nama 17. Nama 17 doolaara 100. Doolaara 100 nama 17. Haydar Allah.
galatoomi fooloo si godheen jira fooloo na godhaati lakkoofsa tokko barreessa doolaara dhibba naa kenna doolaara dhibba istiraatejii kana gatiin itti beeku bani hadeeman yaa siribaa eessasi ayyee warra irra keessaa yoona jalaa buuftan mube shaashii ol deebisi adnaanis ol baasee Samiraa kan Oromooti Ayyee mube. ayyee mee warri USA tanu lakkoofsa tokko kanaa barreessa doolaara dhibba lama waan qabdan gargaara ayyee Amalaal warri Ameerikaa jiru kuni arra gujaan Tuusdeedha yoo argamanii hin beekne gaa'ii boru silaa gujaa wiikeendidha beekta. Boru namuutu waan boqotuu fi amma hangum dandeenya oofneeti boru sitti deebina bitaan sitti deebina borii jimaata miti tapha guddaa laa taphni koo lakkii wallaahi tuma taphni koo jiraate dursa kana hojjedhee keen tapha kootti gala taphni koo gala torbee tokko torbee tokko torba sabtii dhufuuti laal amman tana obboleettiin akka nuun jettetti warreen as jira jirtan taaptaa boraashee booda nama 200tu jira obboleettiin wanni ishiin himatte akkuma ati reefu tana sila jettee haati tiyya si jaa'in harkuu barbaadaa jette tokko qabxii guddaadha talammadaati ammas obboleettiin maal jette yoo biyya keessattis hagartee halee habbuma takka hadhaabaniif yoo taate biyyattis yaaliin goonaa jette isa san gochuudhaaf ammas dhiinii isheetii fi dhiinii nama sanii ganaa laalamuu qabaa jechuudha. sirriidha nambe kanaafan karaa dheeraa jira amma nuti waan nuti barbaannu guddaan maali intaluma tana fuuneetuun biyya galchu akkuma ati kun tana jette obboleettilleen akkasuma jette maaliif warri mana haakimaa halee lachuutu daamejii ta'ee jira rabbiin haa dirmatuuf nuti samma dandeenyutti sagalee taanee uummata keenyatti ijannee gadi baanee hin dhabnu hanga sanii ni guunnaa fi biyyatti gaafa galte waan hafe immoo irratti haasofnaa haaluma jechuu barbaadeen. Turnaa fayyaa ta'e malee. Kanaafuu uummata keenya mee yaa kana biiru dhukkuba nama mokoree wallaa lazim. Gabira khare bira munirano amaduru dubate jirtu kizina washin kaisana so inu warra garte saudi jiru whatsapp dan grupi mashallah debasa di sibla jiraate debishan bakate jira debishan amas bakate jira kuma tokko dibasa di mega taba kuma tokko dibalam kuma tokko dibalam kuma tokko dibalaman wafa itu dami jara kai kuma tokko dibatorba kuma tokko dibatorba taba kuma tokko dibatorban wafa kuma tokko dibatorban kana me mal jettan sarraba share gori sin jecha jira mobe ono ti barkasha pina asabi jira nageso kuma la mafi khuda sagal network rakisa awatnya kayaknya warri kasha pina okay kiya option dolara di la le tumule argir she dolara di patensi galatumi kasha pina asjala jira nageso dolara di inshallah yadata borana dolara di kashapi asjala jira eratiru galchi galato melfadu kambase dolara di belakang